ከፋኝ ብል ይመስላችኋል የማስመስል ግን ከፍቶኛል መልኬ ሌባ ሆኖ ውስጤን ሰርቆብኝ ኦፍቴ ሀሬ አባቱ ገልችቴ ኦሮሞ እናንተ ያራ ጋፈ ነማ ኦፈጄሱ በርባደ ሸመራን ኬኛ ላላ ኦፈጄሱ ጋፈ በርባደን ዲነ ኬሰ ሰነጄሰ ዱአ Yooyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenya araarri waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha akkam jirtu alaamanni sa'aa namni waati maatiin jaarsa jaartiin shookaa cilfaa biraddisti hunduu nagumaadhami baga nagaa taatanii egaa har'a waa'ee obboleettii keenya boonitii wal qabatee odeeffannoo guyyaarraa argadhe tokkorraa waan gaafinatti uume tokko garuu abbaan dhugaa waaqayyoodha ani murteessu wanni ija kootiin hin argin wanni jidduu isaanii abbaa manaaf ishee jidduu wanna jira jedhee hin beekne tokkorraa hin haasa'u gin waan gaafii keessa kootti na uume jira jechaadha akkuma suuraa irra argitan kana poolisiin federaalaa Finfinnee illee qorannoo irra akka jiruu fi sababa du'a isheetiif kan maal akka ta'ee fi mucayyoon kun kana dura leestiroo xaragdee akka dhiiratti hojjettee kan maatii ofii jiraachistee ofii jiraachisaa turte cimtuu ta'uu ishee poolisiin dubbatee sababa kanaaf du'a kana sababa kan ta'e maal akka ta'e qorannaa akka jiru dubbateera jechaadha. Isarratti garuu waa gaafinatti uumetu jira laala. Dheengadda TikTokii isheetirra qalma ishiin duusisan barii viidiyoon kaafame. Viidiyoon isheen kun poostii kosa dhumaatii ana kana booda jireenya nagaheera hojjedhes akka jijjiirama argeera ga'ana kan na boqachiisu hojii osoo hin taanetti gaa'ila osoo hin taanetti du'a jettee gaafa dubbatte viidiyoo sun lachuuyyuu ni kaafame TikTok irra gaafa TikTok irra viidiyoo sun kaafamu gaafinatti uume ture namoonni baay'eenis irraa haasa'anii turanii maali viidiyoon kaafame isumatu ajjeese jedhanii murtee isarratti illee dhakaan darbamaa ture jecha gaafa sanillee ani homaan jenne irratti nduudina waan argine tokko hin murteessinu tarii TikTokiin emojiin boo'ichaa yeroo baay'ee kennamu sababa saniif diileeti ta'uu danda'a jedhee yaade akkasumas immoo tarii immoo maatii mucayyootii fi miira isaanii viidiyoo sayyoo caqasan gaariin ta'u jedhanii immoo yaadanii dallatiin nullee jedhee miira koo keessatti yaadeen ture. Maaliif akka qoratamee namoonni ishii miidhamni ishii du'aaf ishii geesse maal akka ta'e qoratamee osoo irra hin gahin wanni marii dadalatamuun kun immoo gaafinatti uume. Gaafin lammaffaa Facebook ishii jalatti illee viidiyoo san poostii goote turte jechaadha ishii viidiyoo lachuuyyuu. Garuu barreeffama sarara takkitti nagaatti yaa biyya lafaa jettee poostii goote san ishii bichaa jira. Viidiyoo sun lachuu kaafameera Facebook jalallee. Facebookii jalaallee kaafame TikTok ishii community'n dileetii godhuu danda'a sababa emojiin boo'ichaa baay'ateef jedhee shakkee tumanniise kan Facebook jalaa hoo eenyutu dallata gaafii namatti uuma kun shakkii illee keessa keenyatti uuma kanaafuu immoo abbaa dhugaa eeyna mee odeeffannoo kanaaf immoo mucaanis wayyaa'ee taragaagga'ee waa'ee dileetii viidiyoo ta'e kanaafillee ibsallee miidiyaa kana akka nuuf kennu abdii qabna. Akkasumas qorannoo poolisii yoo ija kana yoo namni beekatii viidiyoo kana silkii ishiitirraa dallataa jiraata ta'e sababa ittiin ishiin of ajjeessellee ragaaleen bilbila ishii keessa argamullee akka dallatamaa jiru nama shakkisiisu kun maaliif tarii namoonni waa baay'ee haasa'anii akka shakkii keessa galu nu godhanii turan jechaadha garuu haa shakkinu malee murteessuu hin dandeenyu biyya lafaa kanarratti nama jaaladhu malee hin amanin ka jedhu jira. Kanaafuu nama tokko of caalchistee nama san jaalachuu sirrii miti. Biyya lafaa kanarratti kan of caalchisee dabarsee nu jaallate waaqayyo qofaadha. Kan hanga du'a lubbuu isaa nuuf kenne jechaadha. Malee namni namaaf lubbuu kenne hin jiru biyya lafaa kanarratti. Kanaafuu yaa obboleeyyan kiyya. Viidiyoon kuni dallatamuun viidiyoon chaanala ishiitirraa peejii ishiitirraa dallatame kun shakkii keessa nagashi. Lammaffaa immoo namoonni keenya akkuma riippaabilika Itoophiyaatti nama jiraatti wal dadhabnee du'aatti wal jaallannuudha. Maaliif jedhe beektanii gaafa isheen boqattu sana fibiin ishii fooloorsii 281 qaba. Har'a garuu 361 qaba. Sababni gaafa isheen jirtu gammadduun iddoo fooloo goonee fi jiraanne hoo.
gaafa ishiin lubbuun jirtu osoo laayikii goone fi jiraanne fooloo tiktook ishii miliyoona tokko galchan argitanii toote gaaf jirtoo maaf hin gooneef gaafa ishiin fooloo na godhaa 1,300 galtee achirraa 500 galtee achi immoo 800 gale jettee chaansii kana fayyadamaa ishiin turte san gaafa sammaa fooloon godhinaafisi har'a hoo an tiktook ishii soo amman arge hin goones ammas hin goone duras hin goone Facebook an ishii hordofaa ture an durallee Facebook ishii follow qaba Facebook man na jala dhufti anif comment illee ka barreessaa fi ture kanuma Facebook itti malee karaa TikTok ol baasee comment barreessaa fi argiti TikTok ishii tuyyuu qani ishiin boqatte kan argen dhugaa sobuuf osoo hin ta'a qani ishiin boqatte kan namoota baay'eetu emotion godhanii arge dura follow sin goone sin beekus TikTok hiya an ka beeku FB qofarratti so ammas FB ishii follow duruman godhee fi irra jira garuu TikTok ishii follow sin goone ammas hin goone jechaadha maaliif erga ishiin duute maal eenyu fayyadu kan godhare ishii galtee argatti moo itti gammaddi moo osoo galanii arguun jiraate osoo gizee takka maggaaraja ofirra ol fuudhanii arganii ilaalanii gaddeebi'an ta'ee ishimatu jaalala uummanni ishiidhaaf qabu kana uummanni erga ishiin boqatte addunyaa qalabbaxe kana ishiitu arga jechaadha asirratti waan asiniif himuu barbaade dubartoota keenya jechaadha warri kana dura of ajjeesnaa of hin ajjeesnu jetta namni dhugaa of ajjeesuuf karoora qabda taana miira kee asabi yaadi achis asas jedhi yaadi nama silaa cubbuu galuun kee oolu kaammoo achittis gubachuun kee oolu ofis ajjeeste deemuun kee silaa baddee balleessuu si wayya maaliif siniin jedhe beektaa lubbuu ta'e gaballeessitee cubbuutti galchaa jiraatte waliin gubattu maal abbaashi nama si gubesan nama isaa jettee duute san balleessi dhugaa fakkeenya shamarran baay'een dhiira jettanii lubbuu keessan baastan yeroo dhiiraaf jennee lubbuu keenya balleessinu inni kan biraa fuudhee eegatti si dagatee akkas waggaa tokko ji'a 5 akkas taa'ee si dagatee bakka miira gaddaa keessaa bahee hiyooti qaxxilaal laayifii aaraa keessa seena jechaadha laayifii aaraa keessa gaafa inni seenu sana ta'oo eessa jirtaa ati as jala jirta biyyoo jala jirta inni biyyoo kana gubbaarra deemet si gubbaa deemet harka qabatee zannaxa laayifii isaa qacca'aa romaantikii addaa qacca'aa jechaadha ati immoo ibidda teechii qaccaataa jechaadha lama gubatta ibidda gahaannami ni gubatta ka isaanii jiru isaanii kanas hin gubatta laali ani immi sinitti moo jiraate nama si bakka baduu barbaadde taana balleessi badi dhugaa kophaa baduun hin ta'u maaliif amma viidiyoon boonii haqame kun shakkii keessa waan nagalcheef jechaadha email ishee eenyutu harkaa qaba bilbila ishee eenyutu harkaa qaba silkii naga amma maaliif poolisii harka galuu didee maaliif poolisiin qorannoo godhachuu didanii FB boonirraa kaleessa galgala viidiyoon kan bade jechaadha kanaafuu nama shakkisiisaan keessa gootti shakkiin natti uume ammallee garuu isa ajjeese sababa isaati jedhee murteessullee baadhu abbaan viidiyoo ishii dallataa jiru kun ittuma yaadee nama akka ishiin duutu fedhii qabu nama dhugaa ishii dhosku beedhoo ta'e malee nama dhugaa ishii baasuuf miti nama jireenyatti illee ishii jibbe sobaa kana jechuun abbaan viidiyoo sana maaliif yoo sababa qabaattan sababa kanaaf haine ragaa jechaa sababa kanaaf haine yoo haatillee viidiyoo ishii akkas jedhu na balleessaa miidiyaa irra haati jettee jiraatte ragaa haati jettu san fiddaan wajjin ragaa wajjin nu ibsa kanaan alatti lubbuu namaa balleessanii namni lubbuu bahee sababa inni du'uuf namni tokko akka baduuf sababa taane fi kaane deebinee viidiyoo isaallee waan inni poostii godhee dhaammate san dallatuun iciitii dhodhoskuunatti fakkaata shakkii keessallee akka nu shakki nu godhan kanaafuu adaraa keessan viidiyoo san sababa ka'eef nu ibsaa warri miidiyaa namni maatii sanitti dhiyaatan namni viidiyoo sana farkaa bilbila boonii namni farkaa qabdu jiraattellee bahii dubbadhu sababa haqxeef nu kana baruu barbaanne cal'isnee gaafa namni du'e erga namni sun lubbuun biyya lafaarraa darbee gadi baanee waa'ee nama sanii haasa'u yookiin nama saniif gadduun faayidaa hin qabu gaafa namni sun jiru odoo jaarannee jiraanne waan tokko garuu ammallee immoo mucaaleen haaduu ofitti murteessuun fedhan haa jiraatu gin dhugaa barbaanna dhugaa boonii nuuf bahuu qabacha sababa ishii lubbuu ishiit irratti fudhatteef ragaaleen jira viidiyootti ergame minaami waan jedhu hawaasa kana keessa oduun kijiba wayira caamtee turte
oduu saniif immoo ragaan barbaachisaadha dirqama laala. Kinoo ishiin akkuma kana dagatamte ajandaan haaraa dhufe ajandaan biraa gaafa dhufe kinoo waa'ee ishii dhiisan jechaadha. Biyyi keenya irratti gaafa namni lubbuun jiru nama san jibbitee of keessaa balleessitee gaafa namni du'e siida isaatiin wal jaalannu jechaadha. Siida dhaabuu dhugaa nama sanii dhoskuu kan baratamedha nu biratti. Kanaafuu adaraa keessan viidiyoo kana sheernaaf godhaati namoota dhimmi kun ilaallatu biraan nu qaqqabsiisa. Maaliif jedhe beektani dhimma du'a booniitiin wal qabatee maaliif viidiyoon dallatame? Ishii ka tiktookii koomuniitii balleessa hoo jenne ka feesbuukii hoo eenyu balleessa jenna? Eenyu sababan? Maaliif dallatame viidiyoon kun? Deebi'ee warri foloorsii namaa gootan warroonni laayikii namaa gootan warroonni sabiskiraayibii namaa gootan tiktookii fooloo FB fooloo gaafa lubbuun jiru nuuf godha. Gaafa jirru kana walaa jajjabeessu. Mee arra sabiskiraayibii iyyuu naa godha mee anuwaayyuu. Mee matuma kiyya irraa isin gaafadha. Gaafa jirru waliin goonu bar waliif hin goonu sabiskiraayibiis laayikiis erga namni sun du'e garuu hunduu ajandaa ittiin godhatuuf peejii ofii ittiin guddifatuuf suura nama sanii achitti asittis maxxansina. Kusirriidha. Kun hawaasa guddaa kanarraa ni eegama. Kun saba guddaa saba Oromoo kanarraa ni eegama. Tasumaa ta'uun qabu. Inna kanuma isiniin jedha waan dhaggeeffataniif galatoomaa viidiyoo kana sheer naaf godhaati qaama dhimmi ilaallatu qaama bilbilli boonii bira jira jettanii namni shakkitan namni biyya isaanii beekuu dandeessanii nuun gahaa dhugaa jirtu nuun gahaa sheerii nuuf godhaati dhugaa barbaanna akka shakkiidhaan jechootan taane hin dubbanne akka shakkiidhaan cubbuu hin dubbanne maaloo nu qarqaaraa yaa saba keenya galatooma.